Mee waan tokkoon isin gaafadhaa. Jireenya keessan keessatti sababa namootaatiin salphinaa fi caba hin suuqamneef dabarfamtanii kennamtanii beektu. Eenyummaan keessan egeree, abdiin keessan caccabe, harka marfattanii ulfina hanqattanii yoo beektu laata. Mootichi guddaa fi namni Waaqaan jaallatame sun akkamitti caba sukkanneessaa intala isaa callisuun ilaaluuf danda'e? Daa'imni xiqqaan raayyaa cimaa Gooliyaad fuulduratti iyye sun mana isaa keessatti maaliif afaan isaa qabate? Gaggeessaan olaanaa biyyaan jaallatame sun callisuun marfame akkamitti maatii isaa gidduutti badii fide? Mana mootichaa Daawit keessatti wanti nama rifachiisuu fi gurra nama adoochu taasifamaa ture. Simboon masaraa mootii, baay'inni warqii fi maallaqaa dhugaa kana dhoksuu hin dandeenye. Dubarri qulqulleettii fi miidhagduu tokko ija nama hamaa tokko buutee turte. Lapheen ishee gaarummaan kan guutame, harki ishee gargaarsa obbolummaatiif kan diriiran turan. Garuu gargaarsi fi imalli gaarummaa ishee gara qilee badiitti ishee geessaa jira. Mee xiqqoo yaadaa. Maatiin ishee eeguu fi kunuunsuu qabu callisuun liqinfamee intala isaanii salphiif dabarsanii laachuun waan akkamiiti? Masaraan mootichaa burqaa murtoo isa dhugaa ta'uun osoo isarraa malu waltajjii gaddaa fi cabaa ta'eera. Callisuun kun akka sansalata cimaa ta'ee dhugaa ukkaamsee hidheera. Akka summii hamaa maatii keessa tamsa'ee maatii isaa ajjeesuuf qophaa'ee ture. Callisuun Daawit haga har'aatti laphee namaa keessatti gaaffii kaasaa jiraata. Abbaan tokko akkamitti kana damdamataa? Akkanattis callisuu danda'a? Gatiin isaa callisuu hagam gadi fagoo fi hamaa ture. Nu waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Sagantaa miidhagaa fi seenaa ajaa'ibsiisaa isiniif qabanneerraa sabskiraayib taasisuun maatii ta'a. Sagantaa keenya har'aatiin seenaa dinqii miidhaa callisuu fi godaannisa hin badne mana Daawit irratti geessise waliin ilaalla. Kun seenaa nama gaddisiisu, seenaa obboleessa isheetiin gudeedamte, seenaa Timaariidha. Nama Filisxeem raayyaa cimaa dhagaa xiqqoon kuffisee mootii Israa'el isa cimaa fi jaallatamaa kan ta'e seenaa Daawit duuba bifti maatii isaa dukkana'aa ni mul'ata ture. Seenaan kunis yeroo baay'ee yeroo dubbatamu hin ilaalamu. Mootichi haadha manaa hedduu kan qabu ture. Dubartoota kanarraa ijoollee dhiiraa fi dubaraa hedduu godhateera. Bara sana barteen kun kan babal'atee fi dhorka kan hin qabne ta'us mana Daawit keessatti maatii isaa gidduutti garuu rakkoo hedduuf madaa ta'eera. Dubartiin haadha manaa isaa taate kamiyyuu ilma ishee teessoo mootichaaf ilma ishee geessisuuf ni yaaddi ture. Tokkoon isaanis iddoo ofii kabachiisuu fi kabaja argachuuf jecha gahee isaanii ni bahu ture. Ijoolleen mootichaa mana tokko keessatti kan guddatan ta'anis lapheen isaanii garuu sababa yaada haadholii isaaniitiin gargar kan ba'e ture. Ijji mootichaa sochii diinaa alaalatti adda baasuu fi masaraa isaa of eeggannoon to'atus ijji isaa rakkoo walxaxaa mana isaa keessa jiru ilaaluuf garuu waan dadhaban fakkaatu. Mootichi murtoo guguddaa kenne sun fedhii baay'ee fi walitti bu'insa ijoollee isaa gidduu jiruuf haqa buusuuf, isaan tasgabbeessuuf, bulchuuf jabina kan dhabe fakkaata ture. Ijoolleen kun fedhii fi abdii mataa isaanii kan qaban, carraan isaanii egeree walxaxaa fi walqabataa dhiphuun mooraa mootichaa guyyaa guyyaan kan isaan sakaalu turan. Ijoollee kana keessaa seenaan guyyaa har'aa kan ilaallatu Amnoon ilma hangafa Daawit. Maqaan isaa teessoo mootichaa waliin haa ka'u malee lapheen dargaggeessa kanaa garuu fedhii hamaadhaan guutameera. Fedhii foonsaatiin garba kan ta'e, dhibee fi dhiphuu namootaa biroo kan hin hubanne, gammachuu mataa isaa qofa kan ari'uudha. Ilma mootii ta'uu isaatiin aangoo harka isarra jiruun seera kamii fi seera sammuu hundarraa ol akka ta'e kan amanu ture. Karaa biraatiin arraba isaa mi'aawaatiin saba hundaa kan bite Abeseloom ni jira.
eenyummaa isaa alaatiin tasgabba'aa fi miidhagaa fakkaatus keessi isaa garuu fedhii akka laboobaa boba'uun dheebuu haqaatiin gubachaa miira haalootiin kan ukkaamame ture. Dhibbamuun obboleettii isaa, cabni ishee fi callisuun abbaa isaa laphee isaa keessatti akka qoraattii summii qabu isa waraanee madaa halkanii fi guyyaa isa nyaatu ta'e ture. Gaaffiin deebii hin argannee fi dheebuun haqaa kun sochii fi murtoo Abeseloom tokko tokko summeessaa gara haaloo sodaachisaatti isa geessaa ture. Obboleewwan kana lama gidduu Tiimaar ni jirti. Dubara qulqulleettii fi miidhagduu, gaarummaa fi jaalalaan kan guutamte. Garuu gaarummaan ishee kun balaa ishee hamaa irraa ishee oolchuu hin dandeenye. Seenaan ishee gaddisiisaa fi gatii callisuun hagam cimaa akka ta'e kan agarsiisu seenaa laphee nama cabsudha. Ijoolleen sadan kun maatii mootii Daawitii fi teessoo masaraa mootichaa raasuuf gara kufaatii hin yaadamnetti ceesisuuf imalaa turan. Tokkoon tokkoon isaanii badii dhufuuf jiruuf gahee mataa isaanii ni taphatu. Amnoon sababa fedhii isaa hamaatiin lapheen isaa dhiphuun liqinfamee aariidhaan gubachaa jira. Waan qabuu fi lakkisu dhabee fedhii isaa foonii waliin wal'aansoo qabatee gatantaraa ture. Waan kana ilaalaa kan ture ilmi obboleessa Daawit, hiriyaa Amnoon kan ta'e Iyoonaadaab gara Amnoonitti dhiyaate. Iyoonaadaab nama hamaa fi gidiramaa jedhamee macaafa qulqulluu keessatti kan caqafamee fi lapheen isaa nama moksuun guutame ture. Dadhabbii Amnoonii fi dhiphuu miira isaa karoora hamaa mataa isaatiif itti fayyadamuuf akka haala mijataatti lakkaa'e. Innis Amnoonin gorsuuf ka'e. Yaa ilma mootii, maaliif guyyaadhaa gara guyyaatti akkasitti huqqachaa deemtaa? Wanti laphee kee qabe akka jiru nan beekaa, natti himi maal taate jedhee isa gaafate. Amnoon dhibee fedhii foonii isaatiin dhukkubsatee fi dhiphuu yaada isaatiin mo'amee icciitii garaa isaa keessatti qabatee yeroo dheeraaf ittiin rakkachaa ture Iyoonaadaabitti ni hime. Obboleettii isaa Tiimaar akka jaalatee fi ishee akka fedhe, fedhiinsaa kun irriba akka isa dhoowwee fi halkanii fi guyyaa dhiphachaa akka jiru waan hundumaa dhagna isaa qabatee akka isa dadhabse Amnoon waan hundumayyuu hiriyaa isaatiif ni dubbate. Iyoonaadaab yeroo kana dhaga'u abiddi keessa isaatti qabatee biyya qabsiisuuf jiru boba'uu jalqabe. Gaarummaa Amnoon xiqqoo haftee fi miira isaa borcametti fayyadamuuf yaade. Michuu koo, waan kanaaf furmaatni salphaan ni jira. Kanaafuu hin dhiphatin jedhee Amnoonin tasgabbeesse. Iyoonaadaab jechoota lallaafootiin Amnoonin gorsus, inni garuu dubbii summiin dibame isa gorsaa ture. Amma gara manaa galitii akka nama dhibamaa siree keerra ciisii. Abbaan kee Daawit si gaafachuuf gara kee yeroo dhufe obboleettiin kee Tiimaar harka isheetiin nyaata hojjette akka siif laattu isa gaafadhu. Mootichi kadhaa ilma isaa hin dhoowwatu. Yeroo inni kana siif heeyyame atii fi isheen qofti kutaa kee keessatti ni taatu. Yeroo sana yaada laphee keetii fedhii kee hawwite yeroo baay'eetiif dharraate hunda ni argattattiin jedhe. Gorsi hamaa Iyoonaadaab sammuu dadhabaa Amnoon haala salphaan isa to'ate. Lugamni namummaan yaaduu kan jalaa cite, fedhii fooniin kan jaame Amnoon karoora Iyoonaadaab raawwachuuf walii galee. Sanyiin gidiraa facaafameera. Kiyyoon badii qophaa'eera. Carraan egeree dubara qulqulleettii fi miidhagduu Tiimaar harka dargaggoota lamaa kana irratti kufee. Inni tokko miiraan kan jaame, inni kan biraan immoo gidiraan kan muudame. Gorsi hamaa Iyoonaadaab akka abidda saafaa qabachaa laphee isaa keessatti babal'ate. Miirri hin to'atamne sun amma karaa itti ba'uun argate fakkaata. Amnoon gorsicha hojiirra oolchuuf sireerra bahee dhibameera jedhe. Yeroo kana ilmi mootichaa dhibamuun isaa masaraa mootichaa keessatti dhiphuu uume. Oduun kun gara gurra Daawit ni seene. Innis ilma isaa hangafaa gaafachuuf gara iddoo ciisichaa kutaa Amnoon ni dhufe. Daawit erga isa jajjabeessee booda Amnoon sagalee dadhabeen nama dhibamaa fakkaatee abbaa isaatiin, tarii amma namni hedduun hojii baay'een walii gadi fiigaa jiru, garuu obboleettiin koo Tiimaar osoo nyaata hojjettee harka isheetiin na soortee dhukkuba koo irraa dafee nan fayye jedhe. Mootichi Daawit kadhaa ilma isaa kana yeroo dhaga'u lapheen abbummaa isaa ni laafe. Gara Tiimaarittis obboleessa ishee akka isa dhibamsiiftu ergaa itti ergee. Tiimaar iddoo miidhagaa fi eegumsi guutuun itti argamu masaraa mootichaa simboon guutame keessatti jiraachaa turte. Sababa intala mootii taateen jireenya bareedaa fi ulfina argatteerti. Dubarri miidhagduu fi qulqulleettii kun
lapheen ishee laafaa fi garraamii ture. Isheenis gara kutaa obboleessa ishee deemte. Harka isheetiin nyaata hojjettee isa sooruu fi kunuunsuuf walii galteerti. Laphee isheetti yaadni hamaa fi shakkiin tokko hin turre. Jaalalli obbolummaa waan kana akka taasiftu ishee dirqisiisee ture. Dhibee kana akkamitti akka isaaf salphistuu fi akka itti fayyee seeqni isaa deebi'u qofa yaadaa turte. Isheenis ariifattee gara kutaa Amnoon ni deemte. Yeroo kutaa bira geessu balbala suuta rukuttee ol seente. Kutaan isaa dukkanaan kan guutame ture. Obboleessi ishee siree irra ciisee ture. Gara siree isaatti siqxee jechoota lallaafoon nagaan isa gaafatte. Innis akka malee akka dhibamee fi amma daftee harka isheetiin nyaata hojjette akka isaaf kennituu fi kanaan akka fayyu itti hime. Timmaar ariifattee nyaata bilcheessuuf gara golaa ol seente. Laphee ishee qulqulluun gaaffii obboleessa ishee summiin guutame ni simatte. Nyaata mi'aawaa fi humna kennu akkamitti akka hojjettu laphee ishee qulqulluudhaan yaadaa turte. Timmaar gola keessatti erga hedduu dadhabdee booda nyaata hojjetame qabattee gara Amnoonitti ni deebite. Kutaan isaa garuu ammas dukkanaanii fi callisuun kan liqinfame ture. Timmaar nyaata bilcheessite qabattee siree Amnoon qarqara taa'uudhaan isa sooruudhaaf ni qophoofte. Yeroo kana amalli Amnoon tasa ni jijjiirame. Miirri dhukkubbii isaa badee miirri keessummaa fi sodaachisaa ta'e bakka bu'e. Sagalee ol ka'aa fi sodaachisaa ta'een namoota naannoo kana jiran hundumayyuu mana kanaa baasii jedhee ishee ajaje. Timmaar miira fuula Amnoon irratti mul'atu ilaalte laphee ishee keessatti sodaa facaafte. Garuu ajaja obboleessa ishee dhageesse tajaajiltoota ishee hundumaa mana keessaa baasuudhaan kutaa keessa jiran duwwaa taasifte. Yeroo kana eenyummaan Amnoon inni dhugaa ni mul'ate. Harka isaa jabaatiin ofitti butee qabate. Qabannaan isaa hiikoo tokko gara laphee isheetti yeroo ergu dubarri qulqulleettii fi miidhagduu sun naasuu guddaan rifattee iyyite. Garuu sagaleen ishee mana bal'aa sana keessatti liqinfamee hafe. Yeroo kana obboleessa koo akkas hin taasisin, kun cubbuudha, kun safuudha jettee imimmaan dhangalaastee kadhatte. Amnoon garuu ishee dhagahuuf yeroo hin arganne. Kadhaa fi imimmaan ishee abidda fedhii foonii isaa dhaamsuu hin dandeenye. Kutaa dukkanaa'aa sana keessatti wal'aansoo wal hin ginneen dubarri qulqulleettii fi miidhagduu sun of oolchuu dadhabde obboleessa isheetiin gudeedamtee kabajarraa hir'atte. Amnoon waan garaan isaa fedhe ni argate. Qaanii guddaadhaan ishee qaanesse. Ulfina ishee hundumaa mulqee gate. Kabajaa fi ulfina durbummaa ishee obboleessa isheetiin dhabde. Namummaarraa hanqattee salphinaan gadi cabde. Amnoon waan barbaade hundayyuu argate. Gochaa isaatiin waa tokko osoo isatti hin dhaga'amin iyya guddaan Ti'immaar kutaa isaa lakkiftee akka baatu taasise. Akka balfa urufaa ishee jibbaa gara alaatti ishee darbate. Jaalalli irriibatti dhabe guyyaaf halkana yaaddoon qaamni kootti huqqate jedhe battaluma sana jibbaa fi tuffiidhaan bakka bu'e. Ti'immaar lapheen ishee cabee kabajni ishee salphate. Kutaa Amnoon keessaa imimmaan ishee harcaasaa ni baate. Gochaan sukkanneessaa fi qaanii kun yeroo gara mooticha Daawit qaqqabu lola hamaa ni kakaase. Garuu Daawit Amnoon osoo hin adabin hafe. Intala isaa cabdee fi salphatteef haqa tokko illee isheef hin taasifne. Callisuu mootichaan dhugaan dubara kanaa ukkaamame, haqni qulqullummaa ishee awwaallame, iyyi durbummaa ishee liqinfame, callisuun mootichaa badii biraatiif balbala saaqee dhiise. Obboleessi Ti'immaar Abeseloom gudeeddamuu obboleettii isaa fi callisuu abbaa isaa Daawit yeroo ilaalu lapheen isaa miira haalootiin guutame. Waggaa 2 haaloo kana ukkaamsee qabate. Qaraa albee isaa qarachaa guyyaa mijataa eeggachaa ture. Abeseloom guyyaa tokko gara Daawit ol seenee, kunoo ilmi kee guyyaan hoolota isaa rifeensa gogaa itti soqu gaheeraa na waliin bahi jedhee isa gaafate. Daawit garuu deemuuf eeyyamamaa osoo hin ta'in hafe. Abeseloom yeroo kana Amnoon na waliin, ijoolleen dhiiraa kaanis na waliin haa deeman jedhee abbaa isaa dhiphise. Gara urufaatti ni bahan. Abeseloom garuu gargaartota isaaf yeroo Amnoon daadhii dhugee gammadee of wallaale, yeroo dadhabu albeen ajjeesaa eenyuyyuu isin hin tuqu jedhee isaan ajaje. Urufa sanattis Amnoon yeroo daadhii quufee of wallaalu tajaajiltoonni Abeseloom akka ajajaman Amnoon irratti ni taasisan. Amnooniin albeedhaan ni ajjeesan. Seenaan mana kanaa seenaa waggoota kumaan dura raawwatame qofa miti. Imimmaan Ti'immaar gidiraan Amnoon gorsi jallataa Iyoonaadaab
Haaloon Abeseloomii fi callisuun Daawit bara kanas bifa adda addaan kan mul'atudha. Raawiin seenaa kana keessa jiran uumama namaa aangoo seeraan ala fayyadamuu, badii callisuu agarsiisu. Gaddii fi cabni Tiimaar gidiraanii fi badiin maatii keessatti raawwatamu hagam badii akka taasisu, hanqinni haqaa akkamitti laphee fi lubbuu namaa akka madeessu ni agarsiisa. Gochaan Amnoon fedhiin isaa daangaa hin qabne darbaa of jaalachuun nama akkamitti gara bineensummaatti akka jijjiiru ni mul'isa. Haaloon Abeseloom jibbii laphee namaa akkamitti akka jabeessuu fi gara badii dabalataatti akka nama geessu nu akeekkachiisa. Hunda caala garuu gochi mootii Daawit aangoo fi abbummaan maal gochuun akka barbaachisu nu gorsa. Mootichi saba hedduun kabajamee sun sababa callisuu isaatiin mana isaa keessatti haqa bu'uureessuuf, ijoollee isaa eeguu fi balaa konkolaachaa dhufe dhaabuu akka hin dandeenye wanta hunda salphaatti ilaaluun gatii nama kanfalchiisu ifatti hima. Callisuun isaa maatii diiguu bittimsuu qofa osoo hin taane nagaa mootummaa isaa booresseera. Kufaatii Daawit kana yeroo ilaallu har'as kufaatii wal fakkaataa mana hedduu keessatti mul'atu akka ilaallu nu taasisa. Maatii gidduutti waltajjiin marii ifa ta'e dhabamu, rakkoolee ifatti ittiin mari'achuu irra callisuun darbu, yeroo hanqinni haqaa mudatu arganii akka hin ilaalle bira darbu, miseensonni maatii ofii ofiin wal amanuu yeroo dadhabanii fi haaloo fi jibbaan yeroo guutaman bara kanas mana tokko tokko balbala saaqee seenee jira. Seenaan kun maatiin jireenya ijoollee isaanii keessatti hirmaannaa dhiyoo akka taasisan, sagalee dhugaa fi haqaa akka ta'anii fi maatii gidduutti jaalala wal amanuu fi kabaja akka horatan ni barsiisa. Namootni hoggansaa immoo madaala jireenya dhuunfaa fi ummataa gidduu jiru akka eeganii fi aangoo isaanii seeraan ala akka ittiin fayyadamne ni barsiisa. Namoonni aangoo qaban yeroo callisan wanti hamaan akkamii akka uumamuu fi badii hin to'atamne akka dhalu ni agarsiisa. Seenaan Tiimaar, Amnoon fi Abeseloom kan darbe qofa miti. Har'as maatii hedduu keessatti waa'ee jaalalaa, waa'ee haqaa, waa'ee gatii badii callisuu kan dubbatu sagalee jiraataadha. Seenaan kun seenaa sammuu namaa keessatti hiikaa guddaa fi of eeggannoo kaa'udha. Badiin kun akkamitti gara dhaloota akka ce'e ilaaluun salphaadha. Haaloon Abeseloom dheebuu haqaa irraa kan maddu ta'us balaa bittinnaa'uu maatii fi dhangala'uu dhiigaa dabalataatiif ce'ee ture. Mootummaan Daawit sababa kanaan gochaa walxaxaa mana keessattiin raafameera. Seenaan kun jiraattota bara kanaaf sagalee akeekkachiisaa fi gorsa ogummaan guutamedha. Sagantaan keenya har'aa intalli dubraa mootii Daawit obboleessa isheen gudeedamtee kabajarraa hanqattee qaaniin guutamte haaloo obboleessa isaa Abeseloomin ittiin ilaalle kanumaan raawwateera. Sagantaa akkasii fi kan biroo akkasiin bira ga'uuf miidiyaa Weddii Ortodoksii subscribe gochuun, share gochuun maatii haa taanu. Sagantaa biraatiin halluu arginutti nagaan tura.